boba'aa warraaqsaa urjii qabsoo keenya Olayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee OMN dagaagii irra nu aansitee Olayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN dagaagii irra nu aansitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee Afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN Afaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN Iccitii gabroomsaa ol qabdee lallabdee mataa saba keenyaa qabsoodhaan ol qabdee situ fafaasaa paaswordii diinaa OMN situ fafaasaa iccitii diinaa OMN Kaleessalle akarrattu noofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata finne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra Kaleessalle akarrattu noofte dhugaa qabde kanattu milkoofte miidiyaa haqa daandii kee kacaalu agarra kaayyoo kee furmaata finne si deeggarra har'a si deeggarra boruu si deeggarra yoomuu si deeggarra OMN roorroo godaansitee OMN ulfaadhu OMN dagaagii OMN ulfaadhu irra nu aansitee Wabii Oromiyaa ijaaf gurra keenya boba'aa warraaqsaa urjii qabsoo keenya Olayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee OMN dagaagii irra nu aansitee Olayaa Oromoo addunyaatti labsitee OMN dagaagii irra nu aansitee OMN ulfaadhu roorroo godaansitee Dungoo gaaf muddamaa OMN maaltu si dorgoma OMN Dungoo gaaf muddamaa OMN maaltu si dorgoma OMN mul'ata keetifaa eeqirratti biqiltee daandii bilisummaa qeerroo gurmeessitee motora qabsoo situ sochoosaa OMN rakkoo sabaa koo situ gabaasaa OMN Borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galu goota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota Borii fille egeree dhaloota hireen kee akka galu goota kaayyoon kee kaayyoo Oromoota rakkoo siyaasa Afrikaa subatu furmaata kallacha saboota wabii Oromoota magaazinayoota OMN ulfaadhu roorroo godaansitee OMN dagaagii OMN ulfaadhu OMN dagaagii irra nu aansitee OMN roorroo godaansitee
Oromiya ija gurra keenya boba'a warraaqsa urjii qabsoo kee Toto Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kutaawwan addunyaa hundarraa kan hordofaatii jirtan ayyaana hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waggaa 7ffaatii kan irraa hordofaa jirtan immoo stuudiyoo keenya Afrikaatti argamurraayi stuudiyoo keenya baa Afrikaatti argamurraa ammoo gaazexeessonni OMN Finfinnee warri turre Guyyoo Hariyoo Caaltuu Tafoo fi ani Abrahaam Birruu isin keessummeessaati kan turru nagaa gaafanneetii gara stuudiyoo Minoosataatti deebina. Baganagaan dhuftan. Baganagaan nu edde egaa ammas irra deebuudhaan baga guyyaa hundeeffama OMN waggaa 7ffaan isin geessin hin jenna. Yaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ji'oo 9 dabranii Finfinnee irraa ari'amee qilleensa irra dhabamne turre yaa walitti deebine. Ayyee Finfinnee irraa dhabamnurre qilleensa irraa dhabamuu hin dandeenyu kanaaf OMN egaa Oromoon jirutti itti fufaa tamsaasa keenya kaarraallee giddu galeessisaa imala Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan Finfinnee boqonnaa sadaffaa OMN kan amma itti jirru akkasumas sichoo hojiiwwan OMN ka Baha Afrikaa fi walumaa gala hojiiwwan OMN stuudiyoowwan addunyaa isaa garaagaraa keessa jiranii maal fakkaata qoonni hawaasaa immoo walabummaa miidiyaadhaa cufamuu OMN booda ka Itoophiyaa ilaalchisee dhimmoota kanneenii fi kanneen irratti kan mari'annu ta'a ani stuudiyoo Afrikaa jirurraa isin keessummeessaa waliin turraa amma gara stuudiyoo keenya Minnesotaatti eebba maanguddoota daawwanneeti daqiiqaa 5 booda walitti deebina.